namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti argamanii jiru. Warroonni faallaa kennas gama kaaniin hiriira isaanii gochaa jiru. Kan argaa jirtan sabaaf sablammoonni adda addaa Oromoo wajjin ta'uudhaan hiriira bahanii miidhaa yookaan dhiibbaa Abiy Ahmed sirni nafxanyaa leellisu warra yookaan sirni nafxanyaa deebisee ijaaruudhaaf warri tattaaffii taasisaa jiru. Abiy Ahmed waan gochaa jiru mormii adeemsifamaa jirudha. Mormiin argaa jirtan kun kan adeemsifamaa jiru Rosemont yookaan immoo Dakota Community College irratti adeemsifamaa jira. Iddoo hiriiraa kanatti warri Eritreyaa ni argamu. Warra Somaalees namoota muraasa argeen jira. Sabaaf sablammoota adda addaa irraa iddoo kanatti argamanii kan hiriira kanarratti hirmaachaa jiran ni jiru. Baay'inaan kan argamu garuu Oromoota. Warri Eritreyaa Isaayyaas Afeworqii fi Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan sabaaf sablammoota irratti dhiibbaa isaan gochaa jiran, sabaaf sablammoota waliin ajjeesaa jiran. Eritreyaa keessatti Isaayyaas sagalee uummata Eritreyaa afaan qabee dirqamaan aangoo irra waggaa 30 ol kataa'e crime partner isaa yookaan immoo nama wajjin crime hojjetaa jiran Abiy Ahmed wajjin ta'uudhaan warra Eritreyaa siidhaa jira, ajjeesaa jira waan ta'eef isa mormuudhaaf baay'ee jedheeti namni Eritreyaa irraa dhufe tokko naaf ibsee jira. Kan argamnu Dakota Community College yookaan immoo Dakota Technical Community College itti argamna. Sa'aatii daqiiqaa muraasa booda Joe Biden iddoo kanatti ni argama jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda St. Paul Minneapolis MSP International Airport itti akka bu'uudha. Odeeffannoon amma nagahaa jiru kan ibsaa jiru. Iddoo itti argamnu kanarraa sagalee Oromoo dhageessisaatti fufu kennatti fufna. Miidiyaaleen idil addunyaa garaagaraa iddoo kanatti argamanii jiranii. Miidiyaaleen idil addunyaa kanneen akka ABC faa kanneen akka CNN faa arganii jiru. Miidiyaan muraasni maaliif hiriira baatan maal gaafachaa jirtu kan jedhu nu gaafachaa turanii. Akka argaa jirtan ummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni adda addaa hiriira bahanii sagalee dhageessisuu itti fufaa jiru. Namoota muraasa jidduudhaan kan interview goonu ta'a. Kan duratti isinii dabarsaa turre kan duratti isinii tamsaasaa turre rakkoo teeknikaatiin adda hancitee jira. Ammallee sagalee keessan dhageessisuu itti fufna. Ummata biyya keessa jiruuf ergaan ummanni asitti hiriira irratti argame kun dabarsaa ture isin wajjin jira. Sagaleen keessan hin dhokatu. Sirna Minilik deebisanii ijaaruudhaaf duula Minilik jedhanii ijoollee keenya kan ittiin ficcisiisaa jiran kana tasuma hin milkaa'an ka jedhudha. Sagaleen asitti dhagahamaa jiru. Biyya keessaayis Save Our Leaders Movementiin jedhamu adda eegalee jira. Save Our Leaders Movementiin kun hoggantoota keenya gama adda addaatiin manneen hidhaa keessatti argaman addunyaan hundi akka beektu sagaleen isaanii qabamee akka jiru ibsuudhaaf duula adeemsifamuudha. Duula san irrattis akka hirmaattan akkuma jechaa ture guyyaan irraa Giving Tuesday sagantaa kana isinii dabarsinee sagantaa bifa akkanaa kana akka isinii kaleessinuuf deeggarsa guyyaa Giving Tuesday irratti gochuu akka hin daganne linkii isaa daqiiqaa muraasa booda pin isinii goona. Sagaleen ummataa iddoo kana dhageessisuu itti fufna. Warroonni hojii dhaabatan iddoon isaa 145th East Rosemont Minnesotatti argamna. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti sagalee isaan dhageessisaa jiru. Warroonni Apple Valley jirtan, warroonni Apple Valley, Barnesville fi bakkeewwan adda addaa naannoo kanatti argaman irratti argamtan iddoo kana dhuftanii akka hiriira kanatti makamtanii namoota hedduutu iddoo kanatti argama. Ganamarraa jalqabanii iyyaa jiru. Warroonni sirna Minilik leellisanis gama kaanii iyyaa jiru lakkoofsa muraasaanii. Warri sabaaf sablammoonni alaabaa isaanii adda addaa qabatanii sitti argamanii jiru. Kan gama sanii immoo alaabaa lummuxii, alaabaa sirna tokko leellisu, alaabaa Minilik qabatanii sirna Minilik dirqamaan isiniif feena. Ijoolleen Oromoo Minilik aanolee fi calanqoo irratti wanti godhe dagatame isaan wajjin dhaabbatanii warra gama sanii warra bilchiginnaa ta'anii isaan wajjin dhiichisaa jiraniif seenaanis seeraanis gaafatamuu akka ta'ani namoonni adda addaa duratti dubbisaa turerraa waan dhageettantu jira. Aanolee nutti hin deebi'u, calanqoo nutti hin deebi'u namoonni jechaa jiru. Kanaaf hiriirichi itti fufa. Daqiiqaa muraasa booda pirezidantiin Ameerikaa Joe Biden iddoo kanatti ni argamu jechuudha.
Garba. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Hamza Borana. Abi must go. Abi is a problem. Abi is not the solution. Abi is a dictator. Abi is a dictator. Oromos need justice. Tagaros need justice. Tagaros demand justice. Oromos demand justice. We demand justice. We demand peace. We demand freedom. Justice now. Freedom now. Killing no. No killing. Abi Ahmed. Stop killing. Abiy Ahmed daa'imman ajjeesuudhaafi dubartoota waraana sirnaatiin dubartoota gudeedamaa jiran haa dhaabbatu. Ajjeechaan Oromoo irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu. Ajjeechaan sabaaf sablammoota biyyattii sana keessatti jiran irra godhamaa jiru haa dhaabbatu. Sirna kana bifa akkanaatiin ijaaranii sirna naftanyaa sirna qawweedhaan dirqamsiisanii nama bulchan jalatti ummata Oromoo bifa akkasiitiin bulchuun hin danda'amu. Yeroon isaa darbee jira kan jedhudha. Ergaan darbaa jiru asii dabarsaa jiru. Akka argaa jirtan RGM miidiyaa jedhamudha. Kallattiidhaan dabarsaa jiru. Iddoo kana dhaabbatanii jechuudha. Sagaleen amma dhagahamaa jiru kun miidiyaaleen biyya alaa asitti gabaasuudhaaf sa'aatii argaman kanatti sagalee ol kaasanii dhageessisaa jiru jechuudha. Egaa sagantaan isinii darbu ittuma fuufaa sabaaf sablammoonni sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru. Sa'aatiin garana warri Joe Biden dhufan sa'aatiin garanatti dhufan gahee jira. Sa'aatii kanatti egaa argaa jirtan kanatti fuufiif kalaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kunoo miidiyaalee hedduutu kanaan dura namoota garaagaraa dubbisaa turanii ammas miidiyaa tokkotu numatti argama. Waa'illee kiyya Zaakiin dubbisu jiranii. Egaa sagaleen garagaraan sagaleen uummata Oromoo sagaleen uummata cunqurfamaa dhagahamuuf deemaa jira. Egaa har'a guyyaa har'aa namoonni kumaatamaan asii yaa'ee iddoo kanatti argatan dalagaa ofii dhiisanii guyyaa har'aa dalagaan an dalagadhu lubbuu obboleeyyan koo kan Wallaggatti bombiidhaan yookaan xiyyaaraan reebamaa jiranii olii miti dalagaan kiyyaa uummata kiyyaa sanii gadi miti jechuudhaan bakka kanatti argamanii jiranii. Egaa yeroo hundaa uummanni keenyaaf sagalee ta'uudhaan sa'a kamittuu bakka kamittuu wanni nu daangessin jiru qabbanas ta'ee oo'as uummata keenyaaf yeroo kamuu caala sagalee ni taana waan jedhu asitti dhaadannoo garaagaraa dhageessisutti jiranii. Dhaadannoo kana keessa warri sirna nyama nyaataa miliilik nurratti leellisuuf yookaan nurratti deebisuuf barbaadu yoomillee bakka hin qabaatu. Uummanni Oromoo hagamuu cunqurfamu hagamuu dhiibamu bakka barbaade yookaan galma barbaade san ga'uun isaa hin oolu waan jedhuuf dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa jiranii. Egaa akkuma dabeemsamaa jirutti yaada wal duraa duubaan ibsin biraan kan kennu ta'a. Hiriirri kana duwwaa miti. Hiriirri akkuma himamaa ture koree yookaan qindeessitoota hiriirarraa garaagaraarraa dhagaa turretti guyyaa yookaan gaafa Desembarii 9 Washington DC magaalaa gudditti bakka teessuma mootummaa Ameerikaa jechuudha. Isteeta hundarraa Ameerikaa keessa kan jiraatu hundi achitti argama jechuudhaani koominitiin garaagaraa yookaan waldaa hawaasa Oromoo garaagaraa irratti miraachaa jiru. Oromoo qofa duun taane warroonni sabaaf sablammoonni cunqurfamtoonni biyyattii Itoophiyaa ta'an hundi bakka sanitti ni ga'anii hiriira kana irratti hirmaachuudhaaf yeroon qabdan amma waan ta'eef dalagaa keessan irraa oofa fudhachaa. Egaa oofa fudhattanii tikeeta keessanis yeroodhaan murattanii dalagaa sana hiriira guyyaa sanii irrattis akka hirmaattan abdii qabnaa uummata keenyaa fi sagalee ta'uun keessaa'uu hidhamtoota teenna kan sa'a kam keessattuu riskii keessa jiran kanaaf sagalee ta'uun yoo nuti jabaanne qofa nuuf rabbiin qofa waan qabaniif hayyoonni keenya yookaan hooggantoonni keenya qabsoo keenya gara hundaa yoo walitti hibsine yoo walitti hucuunye galma barbaanne san ga'uu ni geenna ka jedhuudhaan uummanni keenya xiiqiin guutamee hiriira isaa akka gaarii geggeessaa jira. Kanumaa haala jiru waan deemaa jiru wal duraa duubaan isin geenna Biden kaasitti bu'utti sa'a lamarratti jedhanii egaa bakki iddoon itti argamnu jechuudha Rosemount Minnesota. Egaa iddoon isaa 1300 East Street Rosemount Minnesota jechuudha. Namoonni dalagaa irraa baatanii amma dhufaa jirtanis
bakka yagammaa mootummaa waan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan asin ga'iniif ni dhaqqabdanii egaa kanaaf karam kanaan haala deemaa jiru wal duraa duubaan kan isin biraan geennu ta'a nu hordofaa. We demand justice. Abi, you are a criminal. Abi, you are a criminal. Stop raping women. Jeequmsaaf ajjaa keessatti namni ajjeesaa guuraa sanyii uummata Tigraay fi Oromoo irratti raawwachaa jira. Abiyyi yeroo gabaabaa keessatti adabamuu qaba. Waan dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa jiran hordofaa jiranitti qaba. Egaa akka argaa jirtanii miidiyaaleen independent ta'an miidiyaaleen adda addaa gabaasa iddoo kanatti argamanii warri gabaasaa jiranis jiru. Miidiyaaleen adda addaa iddoo kanatti argamaa jiru. Karaan almost cufamuudhaaf adeema. So let's say together. Live streaming by KMH Media. We have media. Akka argaa jirtanitti Oromoonni lakkoofsa hedduutti lakkaa'amanii rifeensa President Joe Biden bulle Itoophiyaan itti fufuu hin dandeettu jidduutti jedhamutti hiriirri adeemsifamaa jiru jechuudha. Egaa Oromoon hooggantoota keenya baasaa walloon bombii itti darbuudhaan, walloon dirooniin dhahuudhaan, wallagga dirooniin dhahuudhaan sagalee uummata Oromoo gadi qabuu hin dandeettan jechaa jiru. Nama tokko warri security qabanii gama kanaan adeemaa jiru. Alaabaa sirna jaraa leellisu qabattee garana deemaa jirti. As jiraniin qabamtee garas deemaa jirti. Sanction Eritrea! Sanction Eritrea! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Stop bombing civilians! Sanction Ethiopian government! Sanction Ethiopian government! Sanction Abiy Ahmed! Sanction Abiy Ahmed! Sanction Abiy Ahmed! Sanction Abiy Ahmed! Sanction Eritrean government! Sanction Eritrean government! Sanction Isaias Afwerki! Don't name the guys, name the country. Name the country, don't name the guys. They don't know who they are. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Kan daawwachaa jirtan hiriira. That there is an active war going on in Oromia. That there is an active war going on in Oromia.